du'aa yeroo namni si faarse yeroo namni kiiloo kee ol si kaase du'aati godhachuu qabdu. du'aa ajaa'ibaati. du'aa manquulaa aliyyul mutqiin aliyyul mutqil hindiin kitaaba isaa kanzul ummaal keessatti odeesse imaamul asmaa'ii irraa jechuudha. du'aan kunis du'aa Abaa Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardaa. yeroo namni si faarse kiiloo kan kee ol kaasuu dhiisi du'aa kana fayyada. maaliif faaruu ilma namaa kun yoo sitti dhagahame yeroo fakkeenyaaf faaruun akkasiidhaa nama biraa sirraa argamte du'aatti fayyadamuu dandeessudha jechuudha. kitaaba amman siime kan zulummaa keessatti kan imaamul asmaa'ii irraa odeeffame maal jedha jennaan kaana Abuu Bakr radiyallahu anhu wa ardaa izaa mudiha Abaa Bakr Siddiq yeroo faarfame maal jedha jennaan Allahumma anta aalamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum Allahumma ja'alni khayran mimma yazunnuuna waghfir li ma la ya'lamuuna ولا تؤاخذني بما يقولون. دعائك أنا ردت دي بسيتي حفظيته. اللهم أنت عالم مني بنفسي لبوك يرى يا رب سيت نبيك وأنا أعلم بنفسي منهم إسان الراس أنا تلبوك يبيك اللهم اجعلني خيرا مما يظنون وأنا سان يا دنر تعالى يا رب نتاسسي واغفر لي ما لا يعلمون وأنا سان بين مو يا رب نافعرمي ولا تؤاخذني بما يقولون. waan isaan jiran kana yaa rabbi nan qabin jeeti Abaa Bakr Siddiq du'aa ajaa'ibaa kana godhata. du'aa'ii kana gochuun yeroo faarfamte akka of tuulummaan sitti hin dhagahamne sitti dhagahama si taasisaa jechuudha. du'aa'iin kun waan faayidaa qabu. sheer waliif godhaadha. ma'assalaa.